Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota obsee shawaa nagaanii fi araarri jaalalli waaqayyoo iddoo fi kallattii irra jirtan irratti haa baay'atu jechuun barbaada. Cirraa jirtu jechaa har'a kunuun deebiin dhufee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sinirraa badee jechuudha. Baay'ee kan hin jedhamne nulitti baay'een badee hin beektu haaluma tokko naqabeeti achuma puu godhee na fudhatee na balleeche. Innis immoo kun beekamu Ramadaan irra ture soomni isaanii kun inni ulfaata hojiin inni sumarratti waan tokkoon kan biizidhuma ta'e sin harkaa badee dhiifama jechaati. Siyaaduu dhiisee otoo hin taane otuma siyaaduu garuu immoo jireenyi kun biizii nama godhaa hojiin biyya ormaa kun golla ormaa kun baay'ee ulfaata waan ta'eef hojii dhumti naqabeen biizii ta'e sinirraa badee sin jedhaa dhiifama sin gaafadha. Ammoo maal qabattee obseen gara keenyatti deebite yoo jettan baazawee waan tokkoon dubbachuu barbaada. Daawwattoota koo asirratti obboloonni korroon jiru, haadholiin kiyyarree jiru baay'eedha. Abbootiin kiyyarree jiru, obboleewwan dhiirarree jiru jechuudha. Garuu hangam viidiyoo hojjechuu jalqabee kanatti viidiyoo namarratti hojjedheen beeku dhugaa rabbiiti. Hin jaaladhus jechuudha viidiyoo namarratti hojjechuun baay'ee natti hin tolu. Baay'ee miira sammuu kiyyaatti na kennachuudha natti hin tolu waan ta'eef hojjedhees hin beeku hojjechuus hin jaaladhu. Garuu har'a akkan hojjedhu na dirqamsiise. Dhugaa isinitti immoo akkuma viidiyoo namarratti hojjedhu har'a dirqamni jira. Isas maaliif dirqamte yoo naan jettanii akkuma yookaan tambilalii irratti argitan wayin immoo profaayilii yuutuubii amma irratti galchuurratti akkuma argitan maalan argisiitanii bara akkamii keessa akka jiru hin beeku jechuudha. Barri nuti keessa jiru kun bara akkamii akka ta'e hin beeku. Namni utuma jaalallee qabu utuma tidaarii qaba jedhee eeguu jaalallee nam biraatti namni dubartii nam biraa immoo dhuftee ani sin jaaladha dirqama na jaalachuu qabda bara jedhu keessa jirra jechuudha. Dhugaa waaqati. Akkuma beekanii Ruutaa fi Abrish nama baay'ee wal jaalatanii nama baay'ee mucoo baay'ee isa jaalattuudha. Isaaf jettee maatii ishii gattee Addis Ababaadhaa gara Buttaajiraa deemtee isaaf jettee achi turte jechuudha. Isaaf jettee achitti barumsa ishii jalqabde jechuudha. Addis Ababaatti maatii ishii bira barachaa jirtu. Isaaf jettee garuu gara Buttaajiraa deemtee barumsa ishii Buttaajiraatti eegalte jechuudha. Har'a immoo bakka isaan qalabatii godhatanii jaalala ho'aa keessa jiranii miidiyaa guddaa irratti ol ba'anii wal beeksisanii Ruutaan nama baay'ee jaaladhu nama nani baay'ee ishii kabaju erga Ruutaan dhuftee anatti makamte ana foonta baay'eetu naa ta'e bakkan dura gaddee na kaaste Ruutaanii bakka nani kufee na kaaste duraan waa'ee jaalalaa kanarratti baay'een gaddee jira jaalalleen baay'ee jaaladhu na gattee deemnan ishiin kun immoo dhuftee walla qabdee ani Ruutaadhaaf iddoo guddaan qabadhee bakka Abrish miidiyaa guddaarra ba'ee beeksisee dubbatee miidiyicha irratti badhaasa argatetti baay'ee dhuma na ajaa'ibe. Takka bakka itti dhufte hin beeku. Ani Abrish duraan beeka. Ani dubartoota bara kana dhugaa rabbii na ajaa'iba. Dhugaa rabbiiti na ajaa'iba dubartiin bara kana. Abrish ani duraan beeka. Si duraan beeka jaalala kootti ni manne jaalalli baay'ee na qabette Ruutaa dheengadda boochiste jechuudha. Viidiyoo san irratti hojjedhu dhuman jedhu dhiise. Deebi'amee ammas Abrishiin wal argan jechuudha. Yaa obboloota koo dubartoota dhaamsa kana mee sheer naa godha dhugaa isinitti. Nuti dubartii jechuun haadhas obboleettis kabaja sin qabna. Maa kabaja nu dhoowwu garuu balaa dubartii takkaatiin dubartii hundi kabaja dhabde jechuudha addunyaa kanarratti. Jaalachuu nanuma jiru sirriidha jaalalli bakka nama qabuun beekamu. Garuu immoo duraan an beeku aadaa abbootii keenyatti irree baruma keessa irru kan irratti irree anan irra jirii beekanii dhiiratu sin jaaladhee nama gaafatame dubartii sin jaaladhee nama gaafatu jiru. Ishii ta'e innis ba'ee sin jaaladhee jechuun walqixxummaadha jedhanii nutti manishii rakkoo hin qabu jaalachuun anuma jiru gaafachuun isaanuma jiru haa ta'u. Garuu immoo akka inni qalabatii dubartiitti godhate otoo beektuu akka inni jaalatee jiru otoo beektuu akka inni miidiyaa guddaa irratti waliin ittiin ba'e otoo beektuu akka inni haadha isaa barsiise otoo beektuu akka fira ishii keessaa nama bare otoo beektuu akkamitti dhaqxee ani Ruutaa duratti jaaladhe Abrish wannaatiin as taradde laphee keenyaa bari jechuu hin danda'amu. Waan hin danda'amne akkuma Abrish jedheyyuu waan hin danda'amne
jaalallee otoo qabu gaa'ilan godhadha cidhan godhadha sargii kiyyan eegee odoo nama fuuldura ofitti gammachuu ofii herreegaa jiru har'a akkana jedhanii dhugaasni hin jedha akkuma hinni siin jedhee har'a malsii sii deebisisan kuni isuma jechuudha waan hin danda'amne. Obboloota koo kabaja qabna nuti dubartoonni maa kabaja ofirraa fuuna yoo jaalanne wanti laattee allafa jiru kan dubartii ofirra biraan qabne nutti re'an kan tolu kan akkasii yoo jaalanne rakkoo maal qaba otoo dubartii qabu otoo nama jaalate qabu otoo jaalallee dhuunfaasaa qabu har'a dhaqnee nuti jaalannee bor akkamitti wajjin jiraachuuf imimmaa ishii sun nutti tola boo'ichi ishii boo'ichu dubartummaa ishiitiin boo'ichi ishiin boo'ichu sunoo ishiidhaaf akkamitti siif akkamitti naaf ta'a jettee yaaddee micoon kun garuu kanaaf dhugaa isinitti himaa obboloota ishii bichaadhaaf otoo hin taane dhaamsi koo kun dubartoota hundumaaf haa ta'u yoo jaalannu laaxxee baqa nama jaalallee hin qabne nama jireenya keessa hin jirre yoo jaalanne jireenya keenya kan fuulduraa daandii keenya kan fuulduraa turre gaarii ta'a jechuudha. Maaliif ijoolleen tokko bara ammaa kana keessa akkam godhu seetanii nama gaa'ela qabu yookaan abbaadhuma manaa hiriyaa shirree kan fudhattu baay'eetu jira. Kuni qaanii guddaadha. Qaanii guddaadha dhugaa isinitti himu. Kuni amantii kam keessatti uffaqadamu. Sinifirree jireenya namuwaafirree jireenya gaariin ta'u kun. Jireenya taane ta'a bakka agaagulii maaliif dubartiin biraa wajjin odoo jiru anis wajjin jiraachaa gaarii natti fakkaatu. Fedhiis kanaafuu dubartummaa keenya irratti of gaddeebisuu otoo hin taane walqixxummaadha jennee akkanumatti waan amantaane otoo haasa'uu hin taane yaannee gammannee akka dubartii tokkotti kabaja ofitti kenninee gaafa haasofnu wanti hundi gaariidha. Har'a ruutan micoo kanaaf jettee jaalallee ishaan dhugaatu meeqa wajjin turtee yeroo waan meeqa wajjin dabarsitee bakka miidiyaa irratti baatee abbaa manaa kee fuulduraa tettee dubbattee qalabatii wajjin miidiyaa irratti baatee godhatte kana hin dhiistu. Garuu namni guyyaa takka dhiisatee sekendii takkaaf namatti gadduu sirrii miti. Sekendii takkaaf namni namatti gadduu hin ulfaata. Ani dhugaa micoo kanatti baay'een gadde baay'ee jechuudha. Achitti jechuudha Abrish akkuma jedhee yaaddu jedheen jechuudha. Ati nama baratee waxxaatidha biyyaansi yaaduu dandeessu hin jiru jechuudha. Eeyyan eefin ana rakkisteetan gara ruutaa geessee jedhe eefin jechuudha. Ittimee asraddee naa asradda'uu naa fudhachuu dinnaanan gara shiitti fideedhe. Amma Abrish jaaladhe jettu otoo eefii jaaladhe ittee waan gaarii natti fakkaata ture micoo sunan dhugaa akka guutti akka herreega guutte jechuudha. Wanta lafa jiru tokko namni barbaadu sirriidha. Wanta qabamee amma fakkeenyaaf meeshaa tokko gizeetti hojjennu meeshaa qullaa jiru malee meeshaa waa of keessaa qabu nun barbaachisu. Kuni wayii qaba bakka hin barbaannu qullaa qabu barbaaduudhaan. Jireenyis akkasuma. Namni otoo gaala qabu nama gaala qabu barbaaduun turtan nama lafa jiru wanti laattee akka keenyaa barbaannetti heerumuu waan gaariidha. Akka guutti akkasumatti fakkaata. Garuu barri kun bara wal jala bixxalee jiru natti fakkaachaa jira dhugaa isinitti hima. Keessumaa barra nuti keessa jiru kun bara dubartiin hafaanii baafattee dhiirannaatu si jaalatettee jaalala ishee ibsatte. Please kabajni dubartii guddaadha. Nuti dubartoonni haadhas obboleettidhas dhiiraaf nuti mataa dura taaneeti wanta jiru jechuudha. Otoo dubartiin jiraachuu baatte dhiirri hin jiraatu ture. Kanaaf kabaja ofirraa dhoowwuu kabaja dubartootaas kabaja eenyumarree balleessuu otoo hin taane kabaja ofitti goonee kabaja dubartootaas eegsisuu qabna. Akkuma immoo har'a jaalalli nu qabannee miidiyaa irra baanee kati jennee boonyu kana jibbi gaafa dhufes jennee miidiyaa irratti bahuu otoo hin taane dura laallannee. Har'a otoo Abrish sobee eeyyan anis hin jaaladhee micoo kana boru dhiise akkuma har'a hinqirfattee boochee sin jaaladhe na jaaladhu dirqaman jettee naa baruu qabda laphee kee ilaaluu qabda naa asradda'uu qabda jettee jettee bochuu kan gaafsan jettee booche. Kanumarra immoo
wandilaatti akkashii kanumaa ofirraa hin qabne ba'aa ofirraa hin qabne ofirraa bu'aa akkashii gaafa barbaaddetti jettee boo'uus ishiin barbaachisu natti fakkaata. Kanaaf dhaabbadhu jedhaananii akka kootti micoo itti hidhanii osoo dhaabbattee dasna jedha siin jedha. Dhugaa dubbachuuf ani viidiyoo namaarraa hojjedhee hin beeku. Garuu viidiyoo kana waasaan beeku akkan hojjedhu na barbaachise bakka. Marruuttas hoggaalaal, mashiis ollaal, abrishis akka taaree hoggaalaal, eefinis gidduutti akkatti cannaqee ollaal na ajaa'ibe. Hanti waan hin barbaachisne jechuudha. Baay'een itti gadde miciitti garuu. Micoo bareedduu kana taate kabaja kee ofirraa kaasuu keetti baay'ee sitti gaddee jira akka kootti. Akkasii siin jedha hundattuu waaqayyo si haa jajjabeessu. Kana keessas jaalala kana keessas akka baatu si faana ta'u malee nuti wanna siin jennu hin jiru. Gorsi koo har'aa shamarraniifis qabu ergaa miciittiifis qabu kana fakkaata. Viidiyoon koo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na bira dhaabbadhaa. Warroonni immoo mana kiyyaa faaraa taatan sabskiraayib godhaatii gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Chaanaalli kun akkuma argitan chaanaala ganaa xiqqaadha. Ol guddisuu yaalaa isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo sheer naa godhaa. Amma firee yoo ta'uu baate boodatti wanta babbareedaa wanta isin jaalattan isin biraan ga'uudhaaf abdiin qabaa isiniin jechuun barbaada. Baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Warroonni immoo amma kana hunda na bira dhaabbattan guddaa galatoomaa eebbifamaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma dura isiniin jedhe chaanaala kootiif haaraa warra taatan sabskiraayib godhuudhaan gara chaanaala kootti makamaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoon biraatiin ammoo walitti deebinutti horaa bulaa.